السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معاهم عندي كيسن بيا كيسن إن بقولت كده تربي يوتيوبي توكم مارو سبسكرايب لنا عشان ما هركفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت تلمان رومون كيسن بيا كيسن إن بقولتي كده تربي يرتو الروان تكاسني كبدي في وانا سمانو كده تنتاتي وايه كباتي تنا نهدون بيتي كده ياده ayo kambeen ta'e immoo qubatiin tun marraa bareedduudha. Ammas mataafis mata yaani an matumatti fayyadama. Matumaaf bareedduudha. Maaliif jennaan riihaa hin qabdu. Fakkeenyaaf qibaatii zayitii ta'a riihaa qabdu hedduu jira. Ijoolleen mana madaamii dalagan madaamiin gariin waan riihaa qabu waan hin feeneef antana fayyadama. Tanaaf yookiin zayituun akkuma barbaaddu feetu fayyadamtanii tana dibattanii booda dhiqattanii shaawrii seentanii erga seentanii rabataniin booda yoo tana dibattan baaziliinidha. Maqaan isii kun sirriin jira. Baaziliinidha. Waa qaalummaan qabdu birrii 15 riyaala Suudiiti. Tana ifirra dhiqanii tana yoo dibattan riihaan qabdu mataa keenya illee bareeda. Mataan nurraa walitti goggoguuf walituma jiidha soo barbaadan fooxan ifirra qorrisiistanii yoo dibattan jechuudha. Kanaaf ani yuutuubiin kiyyaa yuutuubii haadha karaan jedhu awwala sanammoo tasaan harkaa badee jira. Amma tokkummaa Oromoo kan jedhu yuutuubii kiyyaa sabiskiraayib laayik gochuun na hordofaa akkanii hamilee godhadhee yookiin waan babbareedduu isinii fiduuf akkasiniin jedha. Oromoo kiyya barumsa qabuuf asiin dura yuutuubii irratti illee waan adda gadhiisuun beeku garuu kun viidiyoo editii godhee gadi dhiisaa kana irraa takkaffaa ol bahee yuutuubii irratti viidiyoo namaa gadhiisurraa ofiitii yoo dalaydee bareedduu jedha warri yuutuubii nu dura beeku. Akkasii sabiskiraayibii yuutuubii keewwachuun jajjabeessaa isiniin jedha. Biyya namaa keessa jirraa sanii nu dalagaan jirtu yommuu guddisa. Kanumaan walaa gargaaruu Oromoon tinna deebicha olii yani abba nama deessanii yuutuubii isaatu kaasanii sabiskiraayib godhanii miliyoona galchurra haguma namni jiraatee yookiin namni sun bakka miidhamee nama kadhatu hin geenne haguma inni wayyaa qabu yoo gargaaran bareedduu jechaaf isiniin jedhe. Ani ammoo kun irra waan hedduu isin fayyadu yookiin wanni jedhu namooma danda'u dalagaa inshallah akka booda viidiyoo bareedaa dalaguun abdiin qaba. Akkasii jajjabaadha isiniin jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhaan dhiisi. Itti aansuudhaan warroonni walumaa miilota waliin taane akka mucatteenu sabboontuu Wallagga Lixaa asumaan. Ana haati Farhaan yuutuubii maqaa jijjiiramee yookiin yuutuubii jajjiidhaan dhufee jira.